Godina Salaalee aanaa dharraa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin dharraa irraa gara Fiichee geessu erga cufamee bubbulee jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii leellisaa ta'e waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatee maqaa irbuu shinnigaa jedhu jabeessuudhaan kaaba Shaggar aanaa Daagim keessatti waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Gartuun saba tokko Itiyoo Telekoom dhuunfattee qabeenya dhaabbatichaa saamaa jiraachuu maddeen keessoo dubbatan. Harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan YouTube kana subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa akka taatan isiniin jecha akkasuma like share gochuun nu jajjabeessan dhaamsa keenya. Wanni guddaan nuti isinirraa eegnu subscribe like share qofa nuti dammoo odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan arganne isin biraan keenya. Egaa hordoftoota keenyaa gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Godina Salaalee aanaa dharraa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin dharraa irraa gara Fiichee geessu erga cufamee bubbulee jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Daandiin kun humnoota finxaaleeyyii faannootiin kan cufame yoo ta'u namoonni achirraa deemuuf yaalaa turan ajjeefamaa turaniiru. Bara kana barattoonni aanaa dharraatti kutaa 12ffaa barachaa turan sababa haala nageenyaa daandiin cufameen qorumsa osoo fudhatiin hafanii jiru. Daandiin aanaa dharraa irraa gara Fiichee geessu kun humnoota finxaaleeyyii faannootiin erga cufamee tutturee jira. Daandiin biraa naannoo Amaaraa irraan qaxxaamuru jiraatus dhalattoota Oromoo daandicha irratti qabuun ajjeesuu fi ugguruun mallaqa guddaa kan gaafataa jira yoo ta'u uummanni deemuu hin dandeenye. Daandiin kun shira abbootii qabeenyaa fi humnoota fincaaleeyyiitiin cufamuu kan himan jiraattonni naannichaa dhukkubsataa fi deessuun tajaajila yaala fayyaa gahaa argachuu hin dandeenye jedha. Bara barnootaa kana barattoonni aanaa dharraatti kutaa 12ffaa barachaa turan qorumsa waliigala kennamu fudhachuuf gara Yuunivarsiitii Salaalee deemuuf turan sababa rakkoo nageenyaatiif daandiin cufameen deemuu hin dandeenye. Barattoonni gara Yuunivarsiitii Salaalee deeman qorumsa fudhatuuf ka'an turan iddoon gadda gooroo jedhamutti of duuba deebi'anii jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Daandiin kun laga jamaa kan abbootii fi dharraa wal quunnamsiisuudhaatti cufamuu jiraattonni naannichaa dubbatu. Kun nageenya aanicha keessa jiru yeroo gara yerootti ulfaataa deemaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Gabaa fi tajaajila fayyaa hospitaala argachuuf uummanni rakkoo saaxilamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa itti dabaluun dubbatan. Barattoonni barnootaaf akkasumas namoonni hojii aanaa isaanii irraa ba'anii gara biraa deemuu maatii isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. Yeroon qonnaa kan gahee jiru yoo ta'u sababa rakkoo nageenyaatiif dhiyeessiin xaahoo jalaa qabamuun qonnaan bultoonni ugguramanii jiraachuun jiraattonni naannichaa dubbatan. Sagantaan beekamtii yuubota Oromootiif kennamu hagayya 1 bara 2024 Ameerikaa Minnesotaatti akka adeemsifamu ta'u gamtaan hawaasa Oromoo idil addunyaa Global Oromo Community Association ibsa baasan. Waltajjiin kun yuubota Oromoo bara jireenya isaanii keessatti qabsoo uummata Oromootiif dagaagina eenyummaa aadaa fi afaan irratti shoora olaanaa taphataniif waltajjii beekamtiin itti kennamudha. Waltajjiin kun bara kana Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minnesotaa keessatti adeemsifamu yoo ta'u hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa sagantaa kana irratti akka argamaniif gamtaan hawaasa Oromoo idil addunyaa waamicha taasisee jira. Gartuun saba tokko Itiyoo Telekoom dhuunfattee qabeenya dhaabbatichaa saamaa jiraachuu maddeen keessoo dubbatan. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom akka saamichaaf tolutti dhalattoota naannoo tokkoo qofaan dhuunfatamuu kan ibsan maddeen keessoo dhaabbatichi caasaa ijaarame kun saamicha guddaa raawwataa kan jiru yoo ta'u warri dhalattoota naannoo tokkootiin caasaa dhaabbatichaa dhuunfate dhaabbatichaan alatti dhaabbilee xixiqqoo waa'ee Itiyoo Telekoomii wal qabatee hojjetan maqaa firaa fi namoota isaanii dhihoo ta'anittii fi namoota naannoo isaaniitiin hundeessanii keessoo fi alaan qindoominaan dhaabbaticha saamaa jiraachuu maddeen keessoo dubbatan. Duraan qabee warri Itiyoo Telekoom dhuunfate hojjetaa dorgomaa ta'e qacaruu erga dhiisanii bubbulanii jiru. Amma immoo qabata rikoomeendeeshiniin jedhu nama isaan dabalataan galfataa akka jiran maddeen keessoo ibsu. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii leellisaa ta'e waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatee maqaa irbuu shinnigaa jedhu jabeessuudhaan kaaba Shaggar aanaa Daagim keessatti waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Haaluma kanaan har'a ganama tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhateen magaalaa Alii Dooroo qarqaratti loltoota mootummaa Itoophiyaa 9 ajjeesuudhaan 6 madeessee jira. Kana malees konkolaataa waraanaa 2 dhuunfatuun galii waraana bilisummaa Oromootiif godhee jira. Bakki waraanni itti gaggeeffame kun daandii cirracha gurraacha Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qaxxaamursiisudha. Oduma wal fakkaatuun walitti bu'iinsi waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaafa guyyaa adoolessa 4 bara 2024 godina Bunnoo Baddallee aanaa Makkaatti godhameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuun akkasuma meeshaalee waraanaa hedduu irraa booji'uun galii waraana bilisummaa Oromootiif godhee jira.
Godina Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawwaa ganda biyyoo Qundii iddoo addaa Qaallichaa jedhamutti nama nagaa kan maqaan isaa Singitan Daguu Sooraa jedhamu sababa waraana bilisummaa Oromoo bulchite jedhuun gaafa guyyaa 4 Duwwaa 7 bara 2024 rasaasa 6 waraanni mootummaa Itoophiyaa ajjeesuun dhaga. Godina addaa saba Oromoo Wallootti humni finxaaleyyii faannoo namoota nagaa ukkaamsuun fudhatanii mallaqa guddaa gaafachaa jiraachuun dhagahame. Dhiheenyuma kana dargaggoo Adam Maamad jedhamu magaalaa Kamiseetti konkolaachisaa baajaajii kan ta'e baajaajii isaa kontiraata qabatanii erga deemanii booda ukkaamsanii achi buutee isaa dhabamsiisanii jiranii. Dargaggoo kana erga qabanii ukkaamsanii maatii isaa mallaqa miiliyoona 2 gaafatanii maatiin mallaqa kana hunda waan kafaluu hin dandeenyeef birrii 750 lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa irratti kan maqaan Ibrahim Said Yaayyaa jedhu gareen dargaggoo kana ukkaamsa erganiif irratti erga galchanii fi booda isiniif lakkifna jedhanii itti himu. Haa ta'uutii yeroo booda dargaggoon kun ajjeefamee reeffi isaa argame. Hordoffii poolisii fi qaamoleen nageenyaa taasisaniin gareen dargaggoo kana fudhatan akkasuma ajjeesanii badheetti darban keessaa namni tokko qabamuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha ammas irra deebi'uudhaan namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya wanni guddaan nuti isinirraa barbaannu laayikii sheerii akkasuma koomentii yaada keessan nuuf kenna. Nuti immoo information yookaan fannoo sa'aatiidhaan yookaan guyyaa guyyaadhaan arganne isin biraa gahuudhaan waadaa isiniif seenna waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.